Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoona eegdanii isiniin jechuun jaaladhaa egaa akka har'a turtii baay'ee turuudhaan booda meeshaalee xumurame qabadheen kara keessan dhufeetoo jira meeshaalee obboleettii teenya egaa akka ijoolleen meeshaalee turee erga torofaa qabsiifattanii jirta waan ta'eefan viidiyoo kana kan obboleettii keenya kan ji'a meeqa kennite har'a xumuramee jira qabadheen kara keessan dhufe baay'een gammada. Gaafa meeshaaleen naa ba'e dhugaa dubbachuuf jechuudha. Isin warratti bultanirra ana gammachuu addaatitu natti dhaga'ama. Maaliif amaanan waa baay'ee of keessatti qaba karaa kana deddeebii yeroodhaan erga hojii kana jalqabee deddeebi'ee ilaaluun egaa kaasoofa kun asumaan baay'izawwee magariisa tanaan dura suuraa argitanii jirtanii indaalachaa hin jedhina aduu waan biraati akka argaa jirtan kaameeraa aduun akkatti irratti fulaaladha aduudha malee daalachaa itti mitiisin hin jedha soofan kun mirtii akkan barbaadetti suurumaan ani kenneef naa hojjetame obboleettii koo ol anatu gammade guyyaa boruu immoo nan feesisa viidiyoo yeroo fe'amu tokko meeshaalee kun asitti ganaa duukaa kana jala ta'e wanni isaa hin galaa ol ka'isni isaa hin galaa inni hunduu erga galee deebisi xarapheezaa kana maaliif akkana goone adii fi arongaadhaan akka maachii ta'uu fi akka argaa jirtan soofaan gubbaa cinaadhaan adii ni qaba karaa kaan muluun isaa arongaadhaa kanaa jenneet akka wal fakkaatu jennee hojjenneef jechuudha wal mari'annee obboleettiin keenya baay'izawwee xarapheezaan kam akka ta'e iyyuu hin barreechuudha amaana natti kennite obboleettiin kun ani taa'eetan kan hojjetu bira dhaqee xarapheezaan jidduu keessaa maal ta'u qaba adiif gurraacha yoo ta'e soofaa keessa gurraachi hin jiru maali nuu hojjenne shaggaadha jennee laalee kanaan hoggaa hojjetame baay'ee bareedaa hin deema jennee biiffellee cinaa isaa itti arongaadee galchinee ni argitu. Haala bareedaa ta'e meeshaan obboleettii kooti muluun guutumaan guututti baheefii jira. Hedduutu akkan gammade. Baay'ee tokko gammachuu kana hin jenneedha jechuudha gammachuun keenya. Asiin akka argaa jirtan qaawwi mul'achaa jiru kun ganaatti gala. Dukkanachi keessa hin gala. Isiniin jala deebisee teechoo maccaawwachaan isaa guutuudha. Ganaa itti gala hojjetamee jira hin baasne. Garuu obboleettiin kun meeshaan turee jira. Isinis warri meeshaa natti kennatanii jirtu tartiiba kan eeggachaa jirtan kana gaafa ilaaltan keessanillee abdiidhaan eeggattu kan jedhu viidiyoo irratti hojjedhee garuu meeshaan hoggaa fe'amu makiinatti hoggaa fe'amu eessa akka deemu karam akka deemu guutuu viidiyoo isaa qabaddeetan isin dhufu har'aaf garuu meeshaan obboleettii kooti algaan kana algaa baay'izawwee kan as keessa jiru kun halkan ni ifa. Kan amma as keessatti rukutamee jiru kun soofa wanni ispoonjii keessan kan mul'atu kuni kan halkan ifuudha jechuudha kan itti galche. Kana obboleettiin keenya itti naa galchaan jenna. Ofii keenyaaf bakka hojjetamuu qaba jennee waan itti gammanne tokko jechuudha keessa galchinee fi algaa filannoon kan ishiiti. Garuu kan ispoonjii keessa gale kun ni ifa halkan jechuudha. Muluu isaa borummoo algaa wanni goonetti gaxaaxamnee hunda isaatu yeroo fe'amu ni laaltu. Itti gammaddu obboleettii keenyaafis gammadaa fi rabbiin nagaan galchee keessa haa jiraachisu isiniin jechuun jaaladha. Luka jalaan kana kan luka jalaa inni faa kan mataarraa inni faa waan kana jedhu dimlaayitiin hin jiraa miti amala dimlaayitii jechuudha. Kutaa keessatti hoggaa maabiraatiin hin jirrellee mana faa hin godha jechuudha. Kutaa hirribaa gaafa seentu sitti hin dukkanaa'u. Kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee tokkoon itti gammade. Dhugaan isiniin jedha. Akka argartan biiffeen filannoo ishiiti. Nuti immoo saaloonii ta'a waan ta'eef soofaa wal fakkaachuu qaba jennee keessa arongaadee kana galchineef jechuudha. Biiffeen filannuma ishiiti. Baay'izawwee filannoo meeshaa keessanirraa tokko hin golru in eegnaa filannoo keessaniin kabanya maachii immoo tanaan dura isinitti meetan ture keessattuyyuu meeshaaleen keenya gaafa taa'u ani keessattuu waa'ee biiffee xiyyaa isinitti fudhadheetan ture jechuudha. Baay'izawwee maa akkana jiranaan hin jedhina kun mastaawotiin ganaa galaa. Madandaraan akkuma beekamu kan mastaawotii miti kan goonuu isiniin jechuun jaaladha. Meeshaalee kana gaafa fe'amu caalaa sirriitti ilaaltu meeshaan obboleettii keenya gaafa saaloonii ta'u ni bareeda. Tolchee bareeda soofaa fakkaata asiin akka argaa jirtan kana gubbaarranis harariin godhameetoo jira jidduudhaan akka argaa jirtan kanan isiniin jechuu jaaladha. Meeshaa obboleettii kooti haala kanaanidha. Suuraadhaanis ilaalaa jedheen suuraa isinii teechise meeshaan kun meeqa fixe walumaa galatti yoo jettan 143 fixee isiniin jechuun jaaladha. Meeshaan obboleettii kooti baay'ee kanatti gammadu diizaayiniin kun diizaayinii baay'ee ulfaatudha. Algaan kun jechuudha. Dhugaan isiniin jedha keessattuu meeshaa obboleettii kooti dafee kan xumursisuu dhabe diizaayinii kana bocuudha. Diizaayinii kana komodiinaa isaa komodiinaa paartii takkittii bichaa dhugaan isiniin jedha torbeen hojjedhe naan jedhe har'a jechuudha dhugaa. Kanaafuyyuu
suuradhaanis laalittu jedhee tana isinii teechise warroonni kuwwanillee obsaan eeggadhaa hojjetamaa jira meeshaan obboleettii keenyaa gaafa fe'ame kan biraa itti fufaa hunduu amaanaadhaan meeshaa isin filattanii meeshaan isin kana barbaanna jettanii irratti natti ergitanirraa isin jalaa hin goruu isiniin jechuun jaaladhaa warri barbaadan ammallee koottaa keessan na dubbisaa bilbilli kiyya maxxanfamee jira